This is Kesan School of Language. I am your teacher, Abdurrahman Kesan. Today, I came back with new lesson. Here today, we are going to learn travel and transportation. Okay? Travel and transportation. Travel means journey, trip. Okay, transportation is transportation, like on foot, by car, for horse, etc. By plane, wherever transportation. Okay? Har'a kan laaluudha deemnu travel and transportation. Travel jechuun deemsa jechuudha. Deemsa karaa iddoo tokko kaanee gara iddoo biraatti deemnu sun travel jedhama afaan Ingiliffaatiin yookaan journey, trip ka jennuun kana jechuudha. Travel jechuun deemsa iddoo tokko kaanee gara iddoo biraatti ka deemnu. Transportation jechuun immoo tuyyuu geejjiba jechuudha afaan keenyatti geejjiba jechuudha. Kanaafuu mee ni ilaallaa jechuudha. Kanaaf kan wal qabatan ni ilaalla. Sagantaa itti aanu keessatti waa'ee airportii, vocabulary airportii buufata xiyyaaraa guutuu qabadheen nuuf har'aaf kana ilaallaa jechuudha. Here, let us begin. Questions were asked by a travel agent. Questions might ask by a travel agent. Gaafii warri travel agent jechuun warra agency namni xiyyaararraa maalmeendaa tikeetii xiyyaaraa muratee gara biyya alaa yookaan gara biyya keessas ta'uu danda'a kan ittiin deemu buufata konkolaataas ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf tikeetii murtee konkolaataadhaan iddoo fagoo ka deemtu jechuudha. That's called travel agent. Okay? Kar akka deemtu warroonni haala sii mijeessan kaampaaniin haala sii mijeessu sun travel agent jedhama. Agency geejjibaa ka jennuun kan jechuudha. Fakkeenyaaf maal jedhee gaafachuu danda'a? Where would you like to go? Eessa deemuu barbaadda? Where would you like to go? Where would you like to fly? Eessa deemuu barbaadda? Eessa balali'uu barbaadda? Where would you like to visit? Eessa daawwachuu barbaadda jedhee gaafachuu danda'a jechuudha. Okay? Where would you like to go? Where would you like to visit? Where would you like to fly? Eessa balali'uu barbaadda? Eessa deemuu feetaa? Eessa daawwachuu barbaadda jedhee gaafata jechuudha. Travel agents jechuudha. Gaafiin biraa immoo tuyyuu where would you like to go? Where would you like to go? Yoom deemuu feetaa? Okay? Eessa deemuu feeta? Yoom deemuu feeta? Kana situ deebisaa jechuudha. Hey, the other one is one way or round trip. One way jechuun deemsa fakkeenyaaf asii airportii booleedhaa kaatee Dubai yoo deemte achumaan hafte this called one way. Karaadhuma takkatti yeroodhuma takka deemte achumaan achi haftaa jechuudha. One way barara directii deemte achumatti hafta. Here or round trip. Kun immoo tuyyuu darsoo malsii kayan gaanii deebi'uu jechuudha. Fakkeenyaaf one way dha moo kallattumaan barartee achumaan hafta. Moo round trip deemtee deebita darsoo malsii gaanii deebi'uu jechuudha. Why we call it round trip? It's called darsoo malsii yookaan gaanii deebi'uu jechuudha. The other one is they might ask you here aisle or window seat. Kana xiyyaara keessatti kun aisle jechuun aisle seat jechuun jidduu jechuudha. Jidduu iddoon xiyyaara keessa karaan jira. Karaan kun maal jedhama? Aisle jedhama. Isa moo window seat jechuun qarqara gara fuulleedha yookaan immoo tuyyuu fooddaadha moo gara aisle kan gara jidduu keessa karaan xiyyaara keessi deemamu iddoo duwwaa namni irra deemu sun that's called aisle. Okay? Akkas jedhama jechuudha jidduun sun. Isa moo gara maskootii dhaate kanatti teessoo qabachuu feetu jechuudha. Aisle or window seat jechuun iddoo ati teessoo qabachuudha barbaaddu eessa? Qarqara gara karaadha sana moo gara maskootiitti aante taa'uu feetaas gaafata jechuudha. Sana fedhii keessitu ibsata. Here the other one is how would you like to pay for your ticket? Tikeetti murachuudhaaf yookaan immoo tikeetti qabachuudhaaf akkami kafaltaa? Credit cardiin jira, caashiin jira, okay? Online payment jira. Haala kafaltii ittiin kafaltu jechuudha tikeetti. Dhaqxee amma travel agent dhaqxee birii direct kafaltee tikeetti bitattamoo online bukkootamoo caashiidhaan kafaltamoo credit cardiidhaan kafaltamoo waan kafaltuun san si gaafata jechuudha. How would you like to pay for your tickets? Kafaltii bifa kamiin kafaltaa? Kaashii kafaltamoo baankiidhaan kafaltamoo online kafaltamoo credit cardiin kafaltamoo whatever. Okay? The other one is here. Questions a passenger might ask a ticket agent. Okay? Questions a passenger jechuun imalaa jechuudha warra imalu here.
A passenger here. Questions a passenger might ask a ticket agent. Kun immoo tuyyuu yogguu ati here passenger jechuun imalaa jechuudha. Kan karaa deemu jechuudha. Fakkeenyaaf ati yoo asii boolee deemte booleedhaa xiyyaara yaabbattee karaa deemuu hedde iddoo kamuu haa ta'u passenger jechuun imalaa jechuudha. Passengers imaltoota. Traveler jechuudha. Imalaa jechuudha karaa biraatiin. Imalaan immoo tuyyuu maal gaafataa? Maybe at the airport, at the bus station, wherever. Okay, iddoo kamuu haa ta'u imalaan maal akka jedhee gaafatu. Here for within airport. Kunnin karaadhaa kun airportidha wal qabataa isa laallaa jechuudha. Passengerii maal jedha warra travel agent yookaan immoo tuyyuu ticket agent. Warra tikeetii namaa muran maal jedhee gaafachuu ka danda'u gaafilee isaa. The first one is when the next flight leaves. Okay, when the next flight leaves. Kun ka jechuun dandeenyu xayyaarri jalqabaa guutee yeroo nu alaa bahe yeroo nu alaa darbe gaafii nu gaafannu jechuudha. Xiyyaara itti aanu qabachuudhaaf yookaan argachuudhaaf when the next flight leave. Leave jechuun gadhiisuu jechuudha. Depart achi deemuu jechuudha. Yookaan immoo tuyyuu take off jennaan xiyyaaraan jechuudha. Yoo lafaa ka'u take off jedhama. Kanaafu flight leave jechuun flight jechuun balali'uu jechuudha yookaan gara biraa iddoo tokko gara iddoo tokko deemu especially xiyyaaraan jechuudha. Sorry. When the next flight leave ka jennuun xiyyaarri itti aanu taraan itti aanu yookaan immoo tartiibni itti aanu yeroo kam deemaa yeroo kam balali'aa jechuudha. Okay, yeroo kam balali'a yeroo kam ka'aa jechuudha. Tikeetii murachuu yogguu barbaade. The other one is here. Are the seats still available? Teessoon jiru jira amma jechuudha. Iddoon duwwaa jira. Jiru jira jedha. There seats still available? Teessoon jira. Teessoon duwwaan jira jechuudha. Tikeetii murachuu feeta. That you want to have your ticket to fly it, okay, to go abroad. Then you may ask here, are there tickets available on? That is still available. Ticketing jira jettee gaafata jechuudha. The other one is, are there tickets available on standby? Standby jechuun qophaayaa jechuudha. Here, are there tickets available on standby? Ticketing qophaayaan jira jettee gaafata jechuudha. Ticketing qophaayaan yookaan immoo tuyyuu ka bitamuudhaaf qophaayee jira jettee gaafata jechuudha. Here you can say, are there tickets available on standby? Okay. The other one is, where is the arrival time? Sa'aatiin inni itti as ga'u sa'aa kamii jechuudha. Arrival time. Sa'aatiin itti land on. Okay? Land on. Take off. Land on. Xiyyaarri yogguu lafa gabbu land on jedhama. Gad bu'ee lafa qubatu jechuudha. Qubachuun isaa kun. Here you can say here, where is the arrival time? Sa'aatiin inni itti gahu yookaan sa'aatiin inni as gahu sa'aatii meeqatti? Where is the arrival time? Sa'aatii kam? Achi gaa yookaan booda sana gahaa jechuudha. Arrive jechuun gahuu jechuudha. Okay? Arrive. Gahuu. The other one is here. Where is the departure time? Sa'aatiin asii ka'u hoo sa'aatii meeqa asii ka'a? Fakkeenyaaf bararaan kee sa'aatii haganatti xiyyaarri sa'aatii haganatti asii ka'a guu jechi sun departure time. Where is departure time? Okay? Sa'aatiin xiyyaarri itti ka'u. Okay? Start flight. Sa'aatii xiyyaarri itti balalii itti ka'u sa'a meeqa jennee ka gaafannu jechuudha. Where is the departure time? Sa'aatiin ka'umsaa meeqa? Sa'aatiin gahumsaa meeqa jechuudha. Arrive, gahumsa, departure. Ka'umsa jechuudha. Sa'aatiin itti ka'u fi sa'aatiin itti lafa ga'u land on, take off, leave, flight leave yookaan leave ka jennuun sun depart. Okay? Achii ka'u jechuudha. The other one is how frequent flight is. How frequent the flight is. Okay? Yeroo meeqa deddeebi'a fakkeenyaaf guyyatti yeroo meeqa balaluu danda'a? Dubai yeroo 2 ta'uu danda'a, 3 ta'uu danda'a, takka ta'uu danda'a. That you can ask here. How frequent the flight is. Haalli isaa akkam, deddeebiin isaa akkam jettee karaa ittiin gaafattu jechuudha. The other one is how much carry on a luggage is permitted. Okay? Luggage jechuun meeshaa ati qabdu sana jechuudha. Boorsaa ta'uu danda'a, shaanxaa gurguddaa ta'uu danda'a. Wannoonni ati qabdu sun that we call luggage. Boorsaa jechuudha karaa biraatiin. Luggage jechuun mi'a ati baattu sana maal jettaan? How much carry on luggage is permitted. Hangam shaanxaa hagam yookaan immoo tuyyuu boorsaa qabdu kana hangamtu na hayyamamaa kiiloo hagam jettee karaa ittiin gaafachuu jechuudha. How much carry on luggage is permitted. Okay? Boorsaa hagamtu hayyamamaa kiiloo hagamtu hayyamamaa hanga siif hayyamuu sana gaafachuu barbaadde
akkas gaafata jechuudha. Wanti ati walitti qabattee boorsaan ati qaama keetti irratti ta'e harka irratti ta'e meeshaa ittiin wheelchair kanarratti ta'e ittiin deemtu that go luggage. Okay? Boorsaa ati walitti qabdu sana jechuudha. Mi'a keessa kaawwattee qabdu sun luggage is permitted. Hagamtu ayyamama jettee ka gaafattuun akkasi gaafata jechuudha. How much carry or luggage is permitted? Maybe 10 kilogram, 20 kilogram, 50 kilogram, 30 kilogram, etc. Whatever. Kasin jechuu danda'a. On the other one is here, is there a meal served? Nyaanni hoo jiraa jettee gaafata. Nyaanni eega tikeettii bitattee xiyyaara keessa seentee pileeni keessa erga seentee nyaanni hoo jiraa tajaajila nyaataa kennani. Either eat a meal served nyaata hoo kennani jettee yeroo gaafachuu jechuudha. Meal jechuun nyaata jechuudha. Food jechuudha. Meal. The other one is either non-stop. Non-stop jechuun xiyyaarri asii ka'ee airportii Finfinneetii ka'ee Boolee ka'ee yoo daarektii Jidda yookaan Saa'ud Arabiyaatti bu'e non-stop jedhama. Osoo iddoo tokkotti hin bu'e jechuudha. Fakkeenyaaf asii ka'ee Booleedhaa ka'ee Ijiptii qubatee Ijiptii ka'ee yoo Saa'ud Arabiyaa gale kun non-stop jedhamu. Karaadhaan qubateera wanna ta'eef. Okay. Here, there non-stop directidha jechuudha. Or you can say it's a direct flight. Kallattumaan Boolee Finfinneedhaa ka'ee Saa'ud Arabiyaa qubatee yookaan qubataa xiyyaari kun jettee gaafattu jechuudha. Maaliif ati yookaan karaara turuun barbaaddu karaa buluun feetu isa san addaan baafachuu barbaadde either non-stop or either direct flight. Karaarratti kan either non-stop karaarratti dhaabbatu xiyyaarri kun kallattumaan iddoo jedhe sana gaha yookaan immoo either direct flight qajeela akkuma asii ka'een idduma yaade sana iddoo asii itti ka'e sana gaha jettee gaafattaa jechuudha. Here I would like to end our today's lesson over here. Until next time, thank you. Bye bye.